maqaan kiyya Shaaboo Abdulbaari Ismaa'il jedhama. Kan inni hojjedhu Jimmaa Yuunivarsiitii barsiisaa akkasuma immoo biyya Beeljeemitti digirii kiyya sadaffaa barachaa jira jechuudha. Dhugaadha manni barumsa habee anaa fi akkuma barumsa qofa itti baradhuu qofa osoo hin ta'in anaa fi bakka ka'umsa eenyummaan kiyya ka'ee bakka ani itti of beeke jechuudha. Maaliif barumsa kan jalqabe ijoollummaa kiyyatti achi jalqabee kutaa tokkorraa haga kutaa 10 manuma barumsaa sanitti baradhe. Anaa fi manni barumsa habee kilaasii qofa kan barumsa qofa itti baradhe kutaa tokkorraa lama darbee kutaa itti lakkaa'u qofa osoo hin ta'in iddoo itti taphadhee ijoollummaa kiyyatti dabarsee waa hundaa jechuudha. Manni barumsaa habee waggaa 50ffaa isaa kabajamuu heda. Osoo dhimma kana dhagahin dura yeroo hundaa yaada akkasii sammuu kiyya keessas jira. Garuu yoom akka milkeessu yoom akka galmaan ga'u hin beekne malee duri marraa ka'ee yaada qaba. Akkuma carraa gaafa waan kana dhaga'u baay'ee gammadee jechuudha. Kanaaf waggaa 50ffaa mana barumsaa yeroo kabajnu waan baay'eetu yaadatama achi keessatti. Kanaaf akkuma yaada isaa kara hiriyoota kiyyaatiin nagayanii yaadichi baay'ee fudhatamaa fi yaadumaan durirraa keessa kiyyatti yaadaa ture waan ta'eef anillee haga humna kiyyaatiin haga danda'uun irratti hirmaachuu akka qabuu fi yaada kana akka deeggaruu qabuu fi haga namoota illee kakaasuu akka qabu itti amanee haga humna kiyya haga danda'uun waan hojjechuu qabu waan ta'eef kanaaf hirmaadha jechuudha. Dhugaadha jechuun mana barumsaa habeetti bakka kaane nama naannoo biraa fi mul'achuu dhiisuu danda'a. Mana barumsaa kutaa tokkorraa yaadadha achumatti baradhee achitti kaatee sadarkaa amma geettu nama haala mijataa keessa ba'ee fi iddoon nama jiru haala salphaa ta'uu mala jechuudha. Garuu bakkeen itti nu baranne ni beeytanii haalli mijataan hin jiru. An akka dhuunfaatti keejii baradhee hin jiru iskuuluma takka jedheetuma achumaa jalqabee miilumaan haa ta'u magaalaa san keessa waan ta'eef manni kiyya achi dhiyoo ture iddoo amma jiru mana barumsaa xiqqishuu kama teessoonii yeroo irra teessu san teessoon qabu jilba keenyarra keenyee barreessaa akka turre san keessa dabaree sadarkaa amma jiru kana nama biraaf salphaa ta'u malee nama naannoo sanii baadiyyaa xiqqoo magaalaa xiqqoo sanii dhalatee mana barumsaa sanii baratee achi bakka san ga'uun baay'ee waan salphaa miti waa baay'ee yaada yoo achi yaadu manni barumsaa iddoo sanitti barachuun haga bakka silaa ga'uu mallu waan hanqisinnaa fa'aa yeroo jedhu tokko jira. Maaliif yeroo bakka biraatti biyya alaa miti biyyuma keenya keessattuyyuu ijoolleen mana barumsaa tokkorraa ka'ee ijoolleen mana barumsaatitti waan mana barumsaa guutamuu qabuuf mana barumsaa keenya keessa hin jiru. Haa ta'u sanuma keessatti ijoolleen baay'een as ga'uun isaanii waan baay'ee guddaadha. Kanaaf yeroo hundaa hanqinni masaa wajjin mana barumsaa sanii baradhee amma bakka kana ga'uu kiyyaatti baay'ee ittiin boonaa baay'ee gammachuu qaba jechuudha. Biyyi keenya akkuma waliigalaatittu akkuma beekamu biyya ganaa guddataa jiranidha. Waan hunda mootummaan guutee galma geessuu yookaan mootummaan nu ijaaree akka nu barbaannu gochuu waan dandeenyeef ijoolleen amma lafaa dhufan chaalenjii yookaan rakkoo nu mudane sun isaan mudachuu hin qabu. Kanaaf nama jechuun nama barate jechuun waan maatiin keenya uummanni naannoo keenya ofii rakkatanii waan isaan nu barsiisanii fi akkuma nu har'a dhaloota boruuf fakkeenya taanee waan humna keenya gargaaruun jechuudha. Kanaaf manni barumsaa sun oolmaa guddaa nurraa qaba, maatiin keenya oolmaa guddaa nurraa qaba, magaalaan oolmaa guddaa nurraa qaba. Kanaaf wanna dandeenyuun beekumsa qabnuun dabalatee mana barumsarraa kaanee san booda immoo even haga magaalattiyyuu jijjiirama waan tokko guddisuutitti kaana jechuudha. Kanaaf akkuma irratti mari'annee yeroo garaagaraa mari'achaa turre ammas mari'achaa jirra. Manni barumsaa rakkinoota ijoo gurguddoo qabu. Haa ta'u immoo yeroo hundaa rakkina tokkorraa kaatee haga dandeessu furaa deemtee itti siidha jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf manni barumsaa keenyaa bara darbee wanni akka ka'umsaatti dhimma kana irratti ariifachuu qabna nu kakaase tokko mana barumsaa habee keessaa kutaan piriipiin kutaan 11 fi 12 yeroo dhiyoo baname ijoolleen baay'een sadarkaa biyyaatti ijoolleen baay'een darbuu baatanis garuu mana barumsaa san keessa ijoolleen tokko hin dabarre waan jedhu yoo dhageenyu bakka baay'ee kuni kufaa maatiifillee kufaatii guddaa numaafuu hamilee kennaafillee ijoolleefillee kufaatii guddaadha.
Kanaafi hanqinoonni jiran kuni maal jennee yaadnu manni barumsaa sun laayibraarii gahaan qabu, kitaaba gahaan qabu, laaboraatooriin tokko hin jiru. Yeroo an barataa tures akkasuma yeroo an nu barataa turree fi waggaa san booda ammas waan akka jijjiiramni hin jiru jechuudha. Kanaafi haga dandeenyuun warri baratees ijoolleen dura achi barattee warri biyya keessa jirus warri biyya keessa hin jirre illee walitti dhufnee laaboraatoorii irraa kaanee san waan sirreessuu akka qabnuu fi ijoolleen maatiin keenya yookaan immoo warri abdii boruu ta'an haga tokko akka hamilee horatanii waan gaariin akka isaan qunnamu yookaan immoo hamilee horatanii chaalenjii nu keessa dabarre yookaan immoo kufaatiin akka darbee suni hamma tokko agarratu ta'uu qaba jennee mari'annee akkasumaan itti deemaa jira jechuudha. Yeroo hirmaannaa taasiftan namoonni tokko yaadota duubatti nama harkisan keessattuu faayidaa mana barnootaatiif siyaaddan kan immoo akka waan dhuunfaa keessanii yaaddanitti akka waan ofii barbaadanitti yaadanii garan taanitti si yaadan jiraatu gamas dabalatees illee birallee jiru chaalenjii hedduutu jira kan immoo milkeessitanitti agarsiisuudhaaf hagamta akka deemnee jira jettanii yaaddan. Dhugaa jettee kana gaafii baay'ee bareeda gaafattee namoonni hedduun namoonni tokko namoonni yaada gaarii qabanii positively wooma gaarii namni baay'een waan kana ka'uu isaatti baay'ee gammachuu qaban ture. Haa ta'u garuu keessaa namoonni tokko darbanii waan hamilee nama tuqee akka duubas deebisu namoonni dubbatan namoota baay'ee jira. Yeroo waan wayiitu jalqabnu yeroo waan wayiitu gochuuf deemnu waan akkasii akka jiru hin beekna turre. Yeroo hundaa namni waan gaarii gaafa hojjechuu deemtu chaalenjiin akkasii namoonni akkasii akka jiraatan ni beekama waan ta'eef waan sun duubatti nu deebisuu hin qabu. Haa ta'u malee garuu jechoonni akkasii jechoonni tokko like akka ati nama waan hajaa dhuunfaa qabduufaa jechoota hin taane tokko sirra godhatanii uuma kana dhiisuu akka ati qabduufaa waan sirrii waan bu'aa hin qabne waan galma hin geenye waan akkasii maal si fayyada maal godha kana booda magaalaa sanii deebita. Kun waan guddatu mi jedhanii hamilee warri duubas si deebisan baay'ee jiru. Kun immoo nu jajjabeessa malee duubatti nama hin deebisu waan eeggamu jechuudha. Waan wayii gaafa hojjettu chaalenjiin akka jiru durumaa beekamaa waan ta'eef waan akkasirraa duruma expect goonee duruma waan akkasii yoo ka'e akkamitti akka waan san duubatti waan san akkamitti akka dhiisuu qabnu waan san akkamitti akka irra aanuu qabnu duruma karoorfannee deemnee jechuudha. Barachuun kenna nama barate ta'uun kenna mana barumsaa sanii ba'uun kenna kana akkamitti akka irra darbuu qabnu namoota dura dhaabbatan namoota yaadni kun hin galinii fi obsaan akkamitti bira darbuu qabnu waan nu barsiisee fi kanaaf dhiibbaa qabaachuu mala hagas mara garuu duubatti nu deebisu maaf nama tokko muraasa hin taane waan yaadne san galmaan geenna jedhee yaada ittuma deemaa jirra. Dhugaa dubbachuu fi ijoolleen warrummaa yaada negatiivii kennanis haa ta'u yaada pozitiivii nu deebisanis haa ta'u jibbiinsa waan kanarraa hin qabanii waan kana namni ima deeggara haa ta'u yeroo garagaraatti yaadni garagaraa yeroo ka'u akkuma biyyaattu iyyuu wanni baratame waan tokko yoo jalqabame hina farfamaa yeroo wayiin ka'a galma hin ga'u waan ta'eef namoonni yaada negatiivii nu qabanis nutti kaasaa turanis sodama qabanirraa yookaan waan kun galma hin ga'u maal gochuu dubbannaa maal gochuu dadhabna waan jedhurraa waan ta'eef akka jibbaa hin qabne waan kana yoo deeggaruudhaaf akka duubatti hin deebine hin beekna jechuudha. Maaliif yoo yaadattan yeroo manni barumsaa yeroo barataa turretti ani akkuma beektan magaalaa xiqqoo sanii guddadhee midhaan haamee hin beeku midhaan haamuu kan itti baradhee jechuun ka arge jechuudha. Siraana fi qamadiyyuu ka addaan baase yeroo mana barumsaaf duula hin beekan ijoollechi baratan yeroo duula deemnu jechuudha. Kanaaf ijoolleen daa'imummaatti namni akkas gochaa ture amma mana barumsaa hin gargaara waan jedhu hin qabu kana hubannoo jira rakkinni hubannootti jira. Kanaaf nam tokko dursee hubachuu dhiisuu mala kanaaf rakkinni hubannoo sanii haga dandeenyuun wal hubachiisaa deemna. Kanaaf mana barumsaa gargaaruun dirqama maatii keenyati dirqama maatii ijoollee tokkoon keenya achi jiraachuu hin qabnu. Mana barumsaa gargaaruun fakkeenyaaf gootummaan namas biyyaaf du'u qofaa mi lolarra waraanarra du'u qofaa mi gootummaan uummata ofii ijoollee achi dhalatan barumsa maaliif nama barate namni yeroo rakkates boodas biyya ofii rakkinarra oolchu waan ta'eef kanaaf gootummaan waan baay'ee gootummaan namni waraana deemuu hin dandeenye namni mana barumsaa saniif waan danda'u gargaaruun
gootummaa caalu waan ta'eef kanaaf ijoolleen namni humna qabdaniin yaadanis haa ta'u maallaqa birrii takkarraa kaasee mana barumsaa san gargaaru akka qabnu. Waan baay'ee akka dandamaa ta'een waa baay'ee kaaseera wama beekamaa nu hundu wama beenu waa haga danda'in kaasee jira. Kanaaf waan danda'amuu fedhu yaadni kun amma ka'e yaada kana amma kaasnee amma kun jalqaba yaada kaasne kana ummati achillee dabalatee akkuma beeknu ummanni keenya ummata abbootiin keenya jaarsoliin biyya haadholiin keenya namoota gurguddoodha. Gaafa nu yaada akkasii kaasnu baay'ee nutti gammadanii nuun boonanii akka waan ofii isaaniitiif baay'ee nuun boonanii jechuudha. Kun immoo nutti hamilee nutti qoreen maatii yoo siin boonu maatiin sitti gammadee bakka nu eegurraa akka nu hin dhabne wanna dandeenyuun humna kennanii waan dandeenyu gochuu qabna jechuudha. Maaliif naannoo biraatti hin beektanii yoo nama tokkotu mana barumsaa ijaara jechuudha. Gara fuulduraa asumarraa kaanee mana barumsaa kana mana barumsaa istaandaardii isaa eeggatee ijaaruu dandeenya jechuudha. Amma kuni ka'umsaaf waan ta'eef haga danda'amee waggaa 50ffaa isaallee kabajnee waan humna keenyatiin gargaarree uummata biraaf illee fakkeenya taanee gara fuulduraatti mana barumsaa qofa osoo hin ta'in even haga biyya keenya magaalaan keenya rakkina infraastiraakcharii karaa daandii waan garagaraatu jira qulqullina waan baay'ee jira waan ta'eef maatiin keenya nu guddisanii nu barsiisanii mana barumsaa nu kadhatanii nu waamanii isinii jirra yoon jenneeni maatiin keenya nu guddisuun isaanii manni barumsaa habee nu barsiisuun isaa faayidaan qabu jechuudha. Kanaafuu please ijoolleen keenya namni biyya alaa jirtanis namni biyya keessa jirtanis haga humna keenya waan isinirraa waan dandeessanii waan dandeenyu waltaanii mana barumsaa haa gargaaru mana barumsaa haa ijaarru dhaloota baruutii fi fakkeenya haa ta'u jechuu barbaada. Maaliif nu keessa jiraannes jiraachuu baannes namni wayii galmaan ga'uu hin oolu. Kanaaf biyya keessaniif haguma dandeenyuun haguma waltaanii bakka tokko taanee mana barumsaa keenya taanee mana barumsaa keenya haa gargaaru jechuu barbaada. Baay'ee isin galateeffannaa ijoollee biyya keenya hunduma keessan baay'ee isin jaaladha. Kanaafiyyuu nu jabaadha sabboonummaa keessan ka waan garagaraa nutti agarsiistan sanii asirrattillee yaadanis jirra jennee bakka tokko taanee waan biraa maallaqa nu gargaaruu baannee bakkuma tokko dhufnee mana barumsaa keessa dhaabannee achi keessa guyyaa san waliin taanee kabajnee ummanni keenya namni guddaan abbootiin keenya achi bakka tokko taanee nu arguu isaaniitti yoo nu arganu gammachuu isaanii dhagamu waan salphaa waan hin taaneef kanaaf please kottatii waliin taanee mana barumsaa keenya haa gargaaru waliin taanee waggaa 50ffaa mana barumsaa haa kabajnu jechuu barbaada. Galatooma. Waan teeknooloojii qaroomni ammayyaa isaan irraa maddee dhaloota wal gayaa hayyoonni bobba'ee gurba samii ooluu isaan irraa dhaalee beekumsa nuu tolu barsiisaa naa buluu. Galanni fendumu seenaa keessi boonsaa.